macaafa Ermiyaas raajicha boqonnaa 29 lakkoofsa 13 lakkoofsa 14 dubbisuu barbaada. Akkas jedha. Guutummaa isaa dubbisaa isin lakkoofsa 13 lakkoofsa 14 dubbisa. Isin anan barbaaddattu garaa keessan guutuudhaan yoo ana barbaaddattan ana hin argattu. Anis immoo akka isin na argattan nan godha. Ani Waaqayyo boojuu keessaa isin nan deebisa. Saba hundumaa fi iddoon itti tamsaasee ture hundumaa keessaa walitti isin qabee gara biyya isaan keessaa isin boojisiisetti isin nan deebisa jedhee kana Waaqayyotu dubbatee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal jedhe Waaqayyo? Isin anan barbaaddattu. Garaa keessan guutuu ana barbaaddattan ana argattu. Anis immoo akka isin argattan nan godhaa jedhe. Ani Waaqayyo boojuu keessan nan deebisa. Saba hundumaa fi iddoo itti bittinnaatan keessaa walitti isin qabee walitti isin nan dachaasa. Iddoo tokkotti isin nan fidaa. Gara biyya isa keessaa baataniittis immoo isin nan deebisa jedhe. Kuni waadaa Waaqayyooti. Waadaan kun waadaa cimaadha. Saba boojuu jala jiru kanaaf waan guddaadha. Saba dukkana keessa jiru kanaaf waan guddaadha. Saba bor maaltu ta'a gara biyya keenyaatti hin deebina moo hin deebinu jedhe yaaduuf kuni waan guddaadha. Waaqayyo akkas jedhe isin anan barbaaddattu. Yoo garaa keessan guutuu na barbaaddattan ana argattu. Anis immoo akka isin na barbaaddattan nan godha. Kana taane boojuu keessan nan deebisa. Gara biyya keenyatti hin deebitu. Abdiin kutatina obsaan na eegaa jechuu isaati Waaqa iddoo kanatti. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Abdii guddaa asirraa akka argattan abdiin qabu obboloota. Waaqayyo kutaa kana keessatti wantoota gurguddaa nu barsiisu baay'ee qaba. Qabxii gurguddaa arfan tokkoon isinii kaasuu barbaada. Waan guddaa kan of keessaa qabu jechaadha. Waa'ee kadhannaa wajjin wal qabsiisine yommuu ilaallu isin anan barbaaddattu kan jedhu kuni kadhannaa wajjin wal qabata. Maaliin barbaaddanna Waaqayyoon? Waaqayyoon maaliin barbaaddanna? Ana barbaaddattu ana argattu. Meeshaan Waaqayyo ittiin barbaadamee argamu kadhannaadha. Kadhannaadhaan barbaadamee argama Waaqayyo. Kan isin dhibu Waaqayyo akka nu isa barbaaddannu barbaada. Kuni kadhannaadhaaf nama affeerurra kan darbedha. It is a call to a divine encounter jedha. Waaqayyo gidduu galuu, gidduu seenuu, argamuu Waaqayyo kan argisiisu. Kadhachuu duwwaa miti. Kanarraa qabxii muraasan isinii kaasuu barbaada. Maaliif yeroo Waaqayyoon kadhannu kadhannaa keenyaaf bu'uura nuuf ta'a waan ta'eef jecha. Inni jalqabaa maalinni God desire to be found. Waaqayyo argamuu barbaada Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Argamuu barbaada Waaqayyo. Argamuu barbaada. Argamuu isaas mul'isuu barbaada. Waaqayyo argamuu barbaada. Maaliif iddoo kanatti maal argina? Isin na barbaaddattu jedhe. You will seek me and find me. Na barbaaddattu na argattu. Gooftaaf galannaa ta'u. Galgala kana misraachoo tokko isinitti himuun barbaada. Hin barbaaddanna, hin kadhanna Waaqayyoon. Waaqni nuyi kadhannu immoo Waaqa argamudha. Waaqa argamudha. You will find me. Na argattu jedhe. Waaqayyo Waaqa dhokataa miti. Yookaan immoo God is not hiding from us. Ofii isaa of hin dhoksu Waaqayyo. He wants to be found. Argamuu barbaada. Kana jechuun Waaqayyo nurraa fagoo miti. He is not a distant. He is waiting for us to pursue. Akka nu isa argannu barbaada Waaqayyo. Nurraa fagoo miti gooftaaf galannaa ta'u. Anaan kan na dinqu waa'ee Waaqayyo akkas. Teessoon isaa bantii Waaqaa guutuudha. Iddoon argama isaa guutummaa biyya lafaati. Yeroo samii ilaallu teessoo isaatiin yommuu ilaallu Waaqayyo fagoo fakkaata. Garuu Waaqayyo Waaqa dhiyooti. Na argattu. Namni barbaade Waaqayyoon argata. Waaqayyoon argachuuf sooressa ta'uun hin barbaachisu. Waaqayyoon argachuuf digirii qabaachuun hin barbaachisu. Waaqayyoon argachuuf wanta biyya lafaa aangoo biyya lafaa qabaachuun hin barbaachisu. Waaqayyoon argachuuf qomoo addaa keessaa dhalachuun hin barbaachisu. Waaqayyoon barbaaddachuuf yookaan argachuuf magaalaaf baadiyyaa jiraachuun hin barbaachisu. Waaqayyo iddoo hundumaatti argama. Nama hundumaaf argama. Nama hundumaaf argama. Kanaaf na barbaaddattu na argattu. Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irraa maal jedhaa? Seek and you will find. Barbaadaa hin argattu jedha. Gooftaaf galannaa ta'u. Waaqayyoon barbaadna galgala kana hin argama. Barbaadaan argattu. Yeroo hundumaa irra deddeebi'ee kanan dubbadhu tokko jira obboloota koo. Maal jedha waan hin dubbise tokko? Waaqayyoon waadaa isaatiin qabaa jedha. Waaqayyoon waadaa isaatiin qabaa. Ergan barreeffama kana dubbise baay'ee amantii koottee jabaadha. Waadaa isaatiin qabaa Waaqayyoon. Maaliif?
waadaa isaa raawwata waaqayyo nama miti. Na barbaadadhaa jedheera. Ani immoo isiniif nan argama jedheera. Waadaa isaa kana kileem gochuu dadhabna nu yeroo baay'ee. Waadaa waaqayyoo kana kileem gochuudha. Kadhachuu jechuun waadaa waaqayyoo kana gaafachuu jechuudha. Kun immoo mirga gaafadhaa jedhe waaqayyo. Tarii yeroo waaqayyoon barbaaddannu perfekti ta'uun nu barbaachisu. Mudaa malee yookaan immoo mudaalla nama guutuu ta'uun qaba innee eeguu hin qabnu. Waaqayyo hin dhaga'a. You don't need to be perfect to find God. Just hungry. Barbaaduudha. Beela'uu, dheebochuu. Come just as you are, but come wholeheartedly. Garaa guutuu dhufuutu barbaachisa waaqayyo dura. As you are. Cubbuu kee qabatte, dhukkuba kee qabatte, rakkina kee qabatte, hibboo kee qabatte, qormaata kee qabatte, tarii isa sitti ulfaate ba'aa sana qabatte, akkuma jirutti akkati garasaa dhuftu barbaada waaqayyo. Namoonni tokko tokko ba'aa salphifatanii dhufuu barbaadu waaqayyo. Garuu akkas miti. Waaqayyotti ba'aan keenya hin ulfaatu. Kanaaf akkuma jirutti garasaa dhufuu gaafata. Lammaffaan inni the heart is a key to encounter. Waaqayyoon argachuu fi onneen baay'ee barbaachisaa. Maal jedheef na barbaaddattu onnee keessan guutuu yoo na barbaaddattan na argattu jedhe waaqayyo. Kanaaf yommuu waaqayyoon barbaadnu onneen keenya guutuu ta'uu qaba. Amantiin keenya guutuu ta'uu qaba. Garaa guutuu waaqayyoon barbaaduu qaba. Not half-hearted, not distracted. Yaada jeeqamaatiin miti. Onnee gargar caccitaatiin miti. Garaa lamaan waaqayyo hin argamu. Passionate, focused, sincere pursuit. Onnee guutuu xiyyeeffannoodhaan itti yaadne sincere pursuit. Sirriitti haalaan barbaadu. God respond to genuine desire, not empty word. Waaqayyo onneetiin keessa ofii isa barbaaduuf deebii kenna malee just not empty word. Callumadhanii jecha afaan nutti dhufe dubbachuu dhufaaf miti waaqayyo deebii kenna. Waan dubbanneef miti. Nda'u iddoo tokkotti maal jedha? Akka warra of agarsiisanii jecha taane irra deddeebi'uudhaan kadhannaan keessa waan siniif dhagaamu sinitti hin fakkaatin jedha. Aaree garaa keenya barbaada waaqayyo. Macaafa qulqulluu keenya dubbisne seenaa kanaan kan wal qabatu obboloonni jiru. Fakkeenyaaf Haannaa ilaaluu dandeessu. Saamu'eel isa dura boqonnaa tokko keessatti Haannaa yommuu ilaaltan Haannaan waaqayyoon barbaaddatte. Garaa ishee guutuu waaqayyoon barbaaddatte. Waaqayyoon barbaaddatte immoo ni argatte. Namni illee ishee hubanne yeroo ishee waaqayyoon kadhatte. Eeliin kan machoofte itti fakkaate. Socho'aa hidhii ishee qofaatu argama jedha. Waan isheen dubbattu illee hin beekamu jedha. Garaa ishee keessatti isa barbaadde Haannaan. Waaqayyo waaqa garaa. Garaa keenya keessatti beeka. Kana jechuun dubbachuun hin barbaachisu jechuu miti. Dubbachuunis barbaachisaadha. Garuu waaqayyo garaa ilaala. Garaa keenya keessa ilaala. Onnee nuti ittiin dhiyaanne ilaala. Baay'ina kadhannaaf yoo ta'e namichi Fariisiin tokko kadhateera. Maal jedhe beektu? Fariisichi tokkoo fi qaraxaan tokko gara kadhannaadhaaf gara mana sagadaatti yommuu dhiyaatanii macaafa qulqulluu keenya yommuu dubbistan Wangeela Maatewos keessatti qaraxaan suni namni abbaan Fariisiin suni maal jedhe? Yaa gooftaa ani akka namicha kanaa waan hin ta'iniif akka namoota kanaa cubbamaa waan hin ta'iniif sin galateeffadha. Torbanitti si'a lama nan tsooma waan an qabu keessaa kurnaffaa koo nan baasa. Ani nama addaati akka nama cubbamaa kanaa miti ani kadhate. Jechaaf yoo ta'e kun waan guddaadha. Kurnaffaan deebisa. Hin tsooma namni kun. Garuu akkas miti. Garaansaa sooma isa dhugaa miti. Inni cubbamaan sun garuu maal jedhe? Yaa gooftaa boquusaa ol qabee gara waaqayyoo ilaaluuf illee hin dandeenye. Ija hin jabaanne. Kanaaf gadi jedhee fuula waaqayyootti qoma isaa rurrukutachaa yaa gooftaa ana nama cubbamaa kanatti araarami jedhee kadhate. Qaraxaan sun waaqayyo qaraxaa sanaa dhagaye. Kanaaf garaa nuti itti waaqayyootti dhiyaannu baay'ee barbaachisaadha galgala kana. Sadaffaa irratti qabxii nuti ilaallu the promise of God's presence. Waaqayyo waadaa galeera. Waadaan waaqayyo gaadha. I will be found. Annan argame na argattu jedhe waaqayyo. This is a divine guarantee. Kun wabiidha jechuudha. Wabii kana qabadhaa galgala kana. Dhimma fiddanii dhuftan irratti kana waadaa godhadhaa. Is guarantee. Yaadattu miti namoonni tokko tokko meeshaa yommuu nutti gurguranii qabsiisa nuuf kennu. Guarantee hin jedhamu qabsiisa jechaadha. Yoo amma kanatti amma kana ta'e kana goona hin suphine hin deebisne jedhanii waadaa galu. Sanallee amannee hin binna. Garuu waadaa waaqayyo hamma amanan abbulo takku. Guarantee. In argama waaqayyo galgala kana annan amana waaqayyo in argama. When you give God all your heart, he gives you his presence. Yeroo ati garaa kee guutuu waaqayyo of kennitu inni immoo argamuu isaa siif kenna. In argama inni immoo. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo ofii isaatii nutti mul'isuu barbaada.
Hamma nuti isa arguu barbaadnu caalaa Waaqayyo nu argamuu barbaada. God wants to reveal himself to you more than you want you to find him. Hamma ati isa barbaaddu caalaa Waaqayyo eenyummaa isaa sitti mul'isuuf si barbaada. Arfaffaa fi dhuma praying is restoration and freedom. Kadhannaan maal fidaa? Bilisummaa fida buloota. Freedom gooftaaf galannaa ta'u. Restoration iddootti deebi'uu fida. Bilisummaa fida. Maaliif Waaqayyo akkas jedhe? Na barbaaddattu na kadhattu. Ani immoo isinan deebisa. Biyya keessanitti isin deebisa. Iddootti buqqaatan sanaa isin deebisa. Restoration. Bilisummaa. Bilisummaa fida. Waaqayyo galgala kana bilisummaa nuuf haa fidu. Waan nu garboomse jala Waaqayyo galgala kana bilisa nu haa baasu. Bilisa nu baas. Amanamaadha immoo Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Akkas jedha macaafa faarfannaa boqonnaa 27 lakkoofsa 8 irraa sagalee Waaqayyo akkas jedha. Heertuu kana lamaan itti dabalee dubbiseen gara xumuraatti fida. Faarfannaa boqonnaa 27 lakkoofsa 8 irraa sagalee Waaqayyo akkas jedha. Ati fuula koo barbaaddadhu akka jette yaanni garaa koo anatti himaa. Ammas ani fuula kee nan barbaaddadha yaa Waaqayyo. Ameen. Gooftaaf galannaa ta'u. Maal jedha? Ati fuula koo barbaaddadhu akka jette yaanni garaa koo natti himaa. Waaqayyo jedhe na barbaaddadhu. Onnee isaatu itti himaa. Daawit onnee isaatu itti hima. Keessa isaatu itti hima. Hafuura isaatu itti hima. Keessa isaatu Waaqayyoon dharra'a. Yaanni garaa koo natti hima. Ammas fuula kee barbaaddadha yaa Waaqayyo. Galgala kana fuula Waaqayyo barbaaddadha. Waaqayyo sinaa eebbisu kan ayyaanomtanidha. Carraa kana argachuun Waaqayyotu carraa nuuf kenna waan ta'eef. Keessa keenyaatii garuu kan nu Waaqayyoon barbaaddachuu dhufne. Tarii tasa argitanii kan laayivii kana seentan jiraachuu dandeessu. Garuu Waaqayyo akka isin isa barbaaddattan barbaada. Yaadi garaa koo natti himedha akkam namatti tola. Xumurarratti macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 61 lakkoofsa 1 irraa Waaqayyo bilisa nama baasa. Argamuu qofa miti bilisa nama baasa Waaqayyo. 61 irraa akkas jedha. Hafuurri Waaqayyo gooftaa anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamootti akkan himuuf Waaqayyo na dibeera. Warra garaan isaanii cabe akkan fayyisuuf, warra booji'amanitti gadhiifamuu, warra hidhamanittis hiikamuu akkan labsuuf inni na ergeera. Waggaa Waaqayyo biratti jaallatamee fudhatame, guyyaa Waaqayyo keenya itti ijaa baafatu akkan labsuuf, warra gaddan hundumaas akkan jajjabeessuuf na ergeera. Seenaa waa'ee Masiiti kun, hojii Masiin hojjete. Waa'ee Yesuus kun, waa'ee Yesuus. Isa furu, isa bilisa baasu, isa fayyisu. Warra gadadamanitti misraachoo akkan himuuf, warra jaaman agartuu isaanii deebisuuf, warra dhukkubsatan dhukkuba isaaniitti fayyisuuf, warra garbooman garbummaa isaanii jalaa bilisa baasuuf, haala isaan keessa jiran, atmosfeerii isaan keessa jiran keessatti isaan qaqqabuuf Waaqayyo na ergeera. Yesuus kanaaf dhufe. Har'as hojii kanan dhaabne Yesuus. Gara biyya lafaa yommuu dhufe bilisa baasuu dhufe Yesuus. Furuu dhufe Yesuus. Fayyisuu dhufe Yesuus. Galanni isaaf haa ta'u. Har'as teessoo isaarra taa'e, mirga abbaa taa'e, mana qulqullummaa iddoo qulqullootaa keessaa Yesuus har'as fayyisaa jira, furaa jira, gargaaraa jira. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Kanaaf obboloota koo galgalli kun galgala itti Waaqayyo nu fayyisu, galgala itti Waaqayyo nu eebbisu, galgala itti Waaqayyo ayyaana isaa nu baay'isudha. Maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Kanaaf galgala kana galgala addaatti godhaa fayyadama. Galgala furamuu isiniif haa ta'u. Galgala eebbifamuu isiniif haa ta'u. Galgala bilisa ba'uu isiniif haa ta'u galgalli kun. Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Egaa gaaffii adda addaa qabaachuu dandeessu. Obboloonni gaaffii garaagaraa nutti kennataniiru. Adaraa isaanii qabannee fuula Waaqayyootti dhiyaanna. Gaaffii isaanii zirziriidhaan kaasuun nan barbaachisu. Garuu Waaqayyo ofiisaa beeka. Tarii warri barreeffamaan naaf hin ergines yoo jiraattanii Waaqayyo dhimma keessan beeka. Lafa isin jirtanitti, bakka isin jirtanitti Waaqayyo dhimma keessan beeka. Kanaaf Waaqayyo dhimma keenya beeknaan gahaadha. Namni galgala kana kadhannaa nuuf godhus dhimma keenya walii galatti Waaqa duratti nuuf dhiyeessa jechuudha. Garaa keessan guutuu amanaa. Waaqayyo ayyaana isaa nuu baay'isaa. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Tarii warri akka isiniif kadhatamu barbaadan yoo jiraattanii barreeffamaan naa ibsuu dandeessu. Warri kadhannaa barbaadan har'as yoo jiraattan barreeffamaan maqaa keessan akkuma kana mata duree irratti akka isiniif kadhatamu barbaadan akka isin naaf qoodan hin barbaada. Booda toora namoota kadhannaa keessa jiranii keessa isin galchinaa. Ammas immoo Waaqayyoon isiniif kadhanna jechuudha. Kan akka goonuuf Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Akka isin baay'ee eebbifamtan abdii guddaan qaba. Ani gammachuu guddaan qaba. Maaliif
Waaqatu waadaa nuu gale. Namayyuun abdan namiti yeroo tokko namni akkasiniin godha jedhee naa godha waadaa naa galeera jenna. Waaqayyoon waadaa nuu gale. Isin na barbaadadhaa ani immoo isiniif nan argama. Haala isin keessa jirtan keessatti Waaqayyoon argama. Mul'ata keessan, gaaffii keessan akka maatiitti akka dhuunfaatti Waaqa dhimma keessaniif hin argama. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Isa dhageenye Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa eebbisu. Fayyaa ta'a. Yeroo kana kadhannaa kan nuuf godhu obboleessa keenya Paaster Waaqumaadha. Paaster Waaqumaanii nu tajaajiluudhaaf galgala kana toora irratti argamu karaa kadhannaa jechuudha. Paaster Waaqumaan kennaa kadhannaa qabu. Waaqayyo kadhannaa isaanii dhaga'ee deebisee beeka. Anillee Waaqayyo karaa kadhannaa isaanii baay'ee na jajjabeesseera. Hafuuratti na guddiseera. Anaaf nama fakkeenya ta'anii karaa hojii Waaqayyoo irratti akkuma kana karaa guddina amantii kootii fi nama gumaacha guddaa godhan keessaa tokkodha. Kanaaf Paaster Waaqumaa Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Baga nagaan dhuftanii galgala kana obboloonni gaaffii qaban hedduun jiru. Keessaan na barreessaa jiru. Akkuma kana dabalataan gara nama 35 olii kan ta'an mata duree kadhannaa adaraa kadhannaa harkaa qabu. Isaan kan hundumaa qabattanii fuula Waaqayyootti nuuf dhiyaattu. Sagantaa gara keessanitti deebiseera. Dhaga'ama jedhee yaada. Paaster Waaqumaa yeroon kun kan keessan. Fayyaa ta'e Paaster Waaqayyo isaa eebbisu galgala kana dubbii jabaa humna kadhannaa irratti amantiin keenya akka inni jabaatu kunuuf Waaqayyo gidduu hariiroon keenya akka inni cimu Waaqayyo karaa kee waan guddaa nutti dubbateera. Waaqayyo isaa eebbisu jechuun barbaada. Ameen. Yeroo nuyi keessa jirru yeroo kadhannaa seenaan dachee kanaa akkuma goolabamaa jala geesse dukkanni biyya lafaa tattamaateera. Dukkana kana keessa darbuu kan dandeenyu humna kadhannaati yoo ta'u. Waan baay'eetti wanta itti cinqabnu, wanta itti jeeqamnu, haalonni baay'een wal'aansoo kan ittiin qabnu jiru. Isaan san hundumaa irratti moo'ichaan goolabuu kan dandeenyu Waaqayyo nu gargaaredha. Gargaarsa Waaqayyo barbaaduuf immoo akkuma ammaa dubbii Waaqayyo keessaa Gooftaan itti dubbate Waaqayyoon barbaadu. Gooftaan immoo isinitti mul'adha. Na barbaaddattu na argattu jedheera. Waadaa Waaqayyoo amanamaaf dhugaadha. Yoo nu garaa keenya irraa isa barbaanne isa arganna. Argamuun isaa immoo egaa isa nuyi warra jiru kana miti warra du'anii boolla keessaa kaasee jiraachisuutti beeka. Turree Waaqayyoo jabaadha. Argamuu isaatiin wanti jireenya keenya rakkisee wanti nutti ulfaatu humna keenyaan ol wanti ta'e hundumtu yeroo inni karaa ulfina Waaqayyootiin hundumtu deebii argatutu jira waan ta'eef ammas Waaqayyo karaa sagalee isaatiin na barbaadadha arga jedhee nuuf argamuufi jechuudha. So garaa keenya irraa galgala kana yoo isa barbaaddanne Waaqayyo nan argamaa waan jedheef onnee keenya irraa isa barbaaddannu. Akkuma paasteriin kaasee namoonni baay'een adaraa kadhannaa qabu. Jireenya isaanii gara Waaqayyootti dhiyeessuu kan barbaadan jiru. Lola wal'aansoo keessa jiran hundumaa keessatti Waaqa biraa moo'icha kan barbaadan jiru. Hundi keenya yoo barbaadna nu barbaachisa. Waaqayyo jireenya keenya gidduu akka inni seenuuf Waaqayyoon hin kadhannaa. Waaqayyo Waaqa abbaa keenyaa. Waaqayyo Waaqa uumaa keenyaa. Waaqa isa samaayii kana utubaa malee dhaabdee lafa kana immoo isaa malee diriirsite. Yaa isa du'aaf jireenya irratti aaboof aangoo qabdu. Yaa isa abidda hollataa abidda gubaa qilleensa gaarii gootu. Yaa isa dhagaa gogaa keessaa bishaan dhangalaaftee saba dheebotan obaaftu. Lafa onaa iddoo homtuu hin jirre keessatti yaa samaannaa roobsitee lafa onaa keessatti ijoollee kee maaddii irraa nyaachiftu. Galaana gargirtee lafa gogaa mul'iftee saba duraanis duubaatiinis furmaata dhabee waan qabatu wallaaleef diina duuba isaanii dura deebistee galaana fuuldura isaanii gogsitee lafa gogaarra isaan ejjechiiftee. Waaqa isa du'e boolla keessaa baaftee awwaalarra dhaabdu. Waaqa dinqii, Waaqa guddaa, Waaqa ulfina qabeessaa. Gaafa ati kaatu homtuu si fuuldura dhaabbachuu kan hin dandeenye. Kana tajaajilutti kan siif ta'u. Kana ati dubbatteen du'aan deebi'ee kan jiraatu. Waaqa keenya. Ati Waaqa keenya waan nu taateef galgala kana garaan keenya guddaa sitti gammadaa. Ati hirkoo keenya waan nu taateef. Gaaddisa keenya iddoo baqa keenya kattaa keenya
Maasaraa keenya abdii jireenya keenya waan nu taateef garaan keenya galata guutuu qaba. Maqaa Gooftaa Yesuusiin bara baraan maqaan kee nuuf haa galateeffamu. Ameen. Karaa adda ta'een anaaf obboloonni koo amalaaf otoo hin ta'in si barbaada jireenya keenyatu. Ati galgala kanaan na barbaaddadhaa jetteetta. Sagalee kee kanaaf maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa baay'atu. Na barbaaddadhaa kanatti jettee nu jalaa dhokachuu miti. Na barbaaddadhaa kanatti jettee callisnee akkasi barbaannu miti. Na waammadhaa isiniif nan dhowwaadhaa kanatti jette nu jalaa callisuu miti. Galgaluma kana nuuf owwaachuuf, galgaluma kana nuuf argamuuf na barbaaddadhaa waan jetteef. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kakuu keef dubbii abdii kanaaf galata sii laanna ammas sagaleen kee sagalee dhugaaf qabatamaadha. Bara baraan maqaan kee nuuf haa galateeffamu. Kan nuti si barbaaddannu amalaaf miti leencayyoodha. Madaa si malee hin fayyinetu jireenya keenya keessa jira. Gaaffii si malee hin deebinetu jireenya keenya keessa jira. Dukkana si malee ifuu hin dandeenyetu mana keenya keessa jira. Yaaddoo si malee nurraa ka'uu hin dandeenyetu fuulduree keenya jira. Akkuma Zirubaabel garbichi keessi kadhate, ati kadhannaa isaa dhageesse. Gaara fuuldura isaatti argee karaa darbu dhabe, innis ati sagalee isaa dhageesseetu, yaa tulluu Zirubaabel fuuldura dhaabbattu, har'a ati lafa ol qixxaataa hin taata. Ameen. Ameen. Dura garbicha koo dhaabbattee karaa dhowwatteetta. Ati yaa tulluu humna qabeessa nana. Zirubaabelitti humna godhatte malee ana fuuldura dhaabbachuu hin dandeessu. Har'a ati lafa ol qixxaataa hin taata jettee akkuma dubbatte. Nus tulluu humna qabeessatu jira fuuldura keenya dhaabbatee kan nu dhorku. Waadaa Waaqayyoof kakuu Waaqa bira kan geenye kan nu godhe. Jireenya keenya wal'aansootti kan galchee. Ija kan nu dhowwate. Yaa Waaqayyoo madaa jireenya keenyaa kan bal'ise. Halkaniif guyyaa gonkumaa akka adeemnu kan nu godhe tulluu guddaa fuuldura keenya jirutu jira. Akkuma Zirubaabeliif sagalee kee ergitee tulluu sana gadi qabdee galgala kana tulluun dhukkubaa obboleessa koo fuuldura dhaabbatee doorsisu. Tulluun hiyyummaa fuudhaa fi hiyyummaa foonii caba jireenyaa halkaniif guyyaa obbolaa koo achisu. Jireenya isaaniitti ulfaatee humna isaaniin ol ta'ee kan akkamittan darbaa jedhanii kan yaadda'an harka keessa mirgaa sochooftee argamuu keetii maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana tulluun kun fuuldura keenyaatii akka inni gadi jedhu lafa wal qixxaataa akka inni ta'u Waaqarraa isa jabaarree waaqummaa kee akka sochooftu ani kophaa isiniin dhiisu akka ijoollee abbaan qabnee isiniin godhu isa jette sagalee abdachiisuu kee yaadattee galgala kana lafa kanaaf samaayii kana gidduutti humni Waaqayyoo Waaqarraa dhufee kadhannaa keenyaaf deebii akka laatu araraa jaalala kee fedha kee anaaf haa ta'u. Leencayyoodha. Karaa adda ta'een immoo fuula kee fuula Kiristoos duratti dhiyaanneerra. Si barbaanna leencayyoodha. Jireenya keenya bara dhumaa kana keessatti wal'aansoo ta'u, rakkina ta'u, gidiraa ta'u, dukkana ta'u kana keessa darbuun ulfaateera yoo ati Waaqarraa harka keessa jabaanuu diriirsite malee. Dacheen keenya dachee Waaqa ganan malee keessa jiraachuu hin dandeenye taateetti. Gantummaan biyya lafaatti baay'ateera. Miindaan nuti nyaannu nu hanqatee seexanni balbala hannaa qopheesseera. Namni jireenyaan Waaqayyo irraa gargar ba'e malee cubbuu xuraa'ummaa tuttuqe malee namni jiraachuu akka hin dandeenyetti dacheen keenya bocamteetti. Yeroo hamaa kana keessatti harka keenya akkati qabduudhaaf si kadhanna. Garaa keenya qulqulluu, harka keenya qulqulluu akka Waaqni barbaaduuf Waaqni yaadutti karaa Waaqaa fi yaada Waaqaarraa adeemnee fedha Waaqaa raawwachuu, jaalala Waaqaa gochuu, siin garaa ga'uu, fedha kee fedha Waaqayyoo fiixaan baasuu akka dandeenyutti maqaa isa jaallatamaaf kabajamaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana fuulli Waaqayyoo gara keenyatti akka inni deebi'uudhaaf si barbaanna. Leencayyoodha. Fuula kee nuu deebisi. Samii teessoo Waaqayyoo irraa harka keessa nuuf jedhee waraaname sana abbaatti nu agarsiisi. Galgala kana mana keenya ol nuuf seeni. Mana ati keessa hin jiraanne keessa jiraachuun barbaannu.
gaa'ila keenyatti ol nuuf seeni. Daa'imoota keenyatti ol nuuf seeni. Hiyyummaa fooniif hiyyummaa hafuuraa caba jireenyaa yaa Waaqa mana nuti keessaa wal'aansoo ol qabaa jirru kana keessatti ol nuuf seeni. Gaafa ol seentu mana keenyaaf furmaatatu argama. Gaafa ol seentu dukkana mana keenyaatu ifa. Gaafa ol seentu ibboo barootaa gaaffii dhalootaa jireenya keenya keessa jirutu deebii argata. Hin amanna isa kana garaa keenya guutuu. Argamuu keetii malee kan nuti barbaannu gaafa argamte wanti si fuuldura dhaabbatu tokko iyyuu hin jiru. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya koo keessatti naaf argami. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin mana koo keessatti naaf argami. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin mana obboleettii koo keessatti, mana obboleessa koo keessatti ati argami. Argamuu keetiin galgala kana jireenyi keenya dukkanaan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ifa Waaqayyootiin haa guutamu. Abbaa keenya karaa addaan immoo sin kadhadhaa. Kun obbolaan koo maqaa isaanii tarreeffatanii rakkina isaanii Waaqayyoon koo beeka. Ba'aani baadhee deemu Waaqayyoon koon argaa. Jireenya ani keessa jiru inni ilaalaa jira jedhanii kan bo'an dhukkuba baatanii aadaa kan adeeman yaa Waaqi jireenya harkaa badee waan qabatan waan malatan wallaalanii furmaan harkaa badee namatti matan waan godhan wallaalanii bita galummaa keessa kan jiran. Galgalli kun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala yaadatamu obbolaa koo akka ta'uudhaaf sin kadhadhaa. Na kadhadhaa jetteetta. Ati nuu kennuufi. Na waammadhaa jetteetta nuuf owwaachuufi. Gara kootti iyyaa jetteetta nu jalaa qabuufi. Natti wawwaadhaa jetteetta nu dirmachuufi. Yaa Waaqa callistee karaa nu laalchisuudhaan miti. Galgala kan obbolaa koo si kadhadhaa. Kunoo maqaa isaanii yaa Waaqayyo kan tarreeffame fuula kee fuula Waaqayyo dura jira. Waaqayyo na barbaachiseera. Haala Waaqayyo naaf dirmatu yoo inni naa dirmate malee haala keessaa ba'uu hin dandeenye keessan jira. Waaqayyotti naa bu'aa. Waaqayyotti naa iyyaa. Manni koo hamaa jala jira. Ijoolleen koo hamaa jala jiru. Fuuldureen koo natti dukkanaa'eera. Garattiin deebi'u garattiin deemuu wallaaleera. Jedhanii gara kee kan ilaalan jiru. Warri gara kee ilaalan immoo qaaniidhaan lafa ilaalanii. Kiristoosiin kadhadha galgala kana. Ija amantiidhaan gara kee ilaalaa jiruuf maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin harka keessa jabaa Waaqarraa akka sochooftu. Mana obboleettii koo fayyiftu. Kiristoos harka gargaarsa kee akka sochooftu adaraa jaalala kee fedha kee anaaf haa ta'u. Ameen. Abbaa keenya karuma adda ta'een immoo kunoo nuyi bara xumuraarra jirra. Seenaan dachee kanaa goolabamuuf jala ga'eera. Kanaaf dukkanni dachee biyya lafaatti hammaate. Yaa Waaqayyo, ati dhufaatiin kee jala ga'eera. Yeroo dhiyootti hin dhufta. Seenaa dachee kanaa wal'aansoo addunyaa kanaa hundumaa mo'annee gaafati Waaqarraa mul'attu jireenya bara baraa keessaa qooda qabaachuu barbaanna. Kanammoo yoo Waaqarraa cubbuu keenya nuuf ta'e maqaa keenya galmee hoolaa Waaqa qalame irratti nu barreessite lafarrattis rakkannee jireenya bara baraa keessaa qooda dhabna. Si kadhanna. Dhumni mootummaa keenya mootummaa Waaqayyootiin akka inni milkaa'uuf. Dacheen dachee rakkinaa yoo nuti taate iyyuu gaafati Waaqarraa mul'attu immoo jireenya bara baraa keessaa qooda akka qabaannuuf harka akkatti nu diriirsitu. Galgala kana harka keenya akkatti nu qabdu. Cubbuu otoo beeknu otoo hin beekiin goone Waaqa gaddisiisne hundumaatti dhiiga Kiristoosiin urrii akka nu baaftu. Yaa Gooftaa, abaarsa jireenya keenyatti gale hundumaa akka nurraa kaaftu. Kiristoos Yesuus harka isaa isa nuuf jedhee waraanameen isa dadhabaa harka keenya kan akka qabdu. Isa nutti ramadame yeroodhaa gara yerootti jireenya keenya kan maseensu. Waan gaarii akkan argine kan nu godhu. Carraawwan gaggaarii Waaqni ilmaan isaatiif qopheesse akkan agarreef jireenya keenya guuboo rakkinaa jala kan turse. Cubbuuf xuraa'ummaa humna hamaaf yaa Waaqayyo hafuura hamaa nutti ramadamee gaafa hundumaa jireenya keenya bitaa galchu. Galgala kana humna kee humna du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ergaa dukkanaa jireenya keenya irraatii akka boqottu. Kiristoos gara laafummaa keessa guddaadhaan harka kee mirgaa isa jabaa akka nu sochooftu. Boqoo keenya akka ol qabdu. Namootaaf eebba akka nu gootu. Yaa Waaqayyo dibata akka nu dibdu. Humna bokkaa booddee bara xumuraatti abdachiifte hafuura qulqulluu dhangala'uu dhiiga Kiristoosiin nutti araarsitee dibata akka nu dibdu. Warra Waaqayyoof bu'aa buusan. Warra namootaatiif yaa Waaqayyo Gooftaa qulqulluu ibsan akka nu gootu. Waaqarraa meeshaa mee hojii kee akka nu godhattu. Kadhannaa galgala kana si dhageenyeen si kadhanneen ergamaan Waaqayyo Waaqarraa balali'ee gara jireenya keenyaatti akka ol seenu. Gaaffiin mana keenyaa deebii akka argatu. Gaaffiin lubbuu keenyaa deebii akka argatu. Harki Kiristoos Yesuus inni nuuf jedhee waraaname Waaqarraa Abbaatti mul'ate galgalli kun galgala yaadatamuu keenya akka nuuf ta'u adaraa jaalala kee fedha kee anaaf haa ta'u.
leenca Yihuudaa kadhannaa keenya galgala kanaaf deebii waan nu taateef. Jettee waan nu jalaa oowwatteef. Isa nu isin kadhanne, isa nuti sitti hin dubbanneef deebii waan nu taateef. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ammas fuula kee nuu deebisi. Isa fedha kee nuuf raawwadhu. Nu eebbisi. Harka eebba kee nuu sochoosi. Waaqarraa gara laafummaa keetiin otoo nuyi lafa jilbeeffanne kanaa ol hin ka'in maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin deebiin kadhannaa keenyaa Waaqa biraan waa qaqqabu. Ba'aan keenya nu wajjin ol hin ka'in. Gaaffiin keenya nu wajjin ol hin ka'in. Furmaata nuu kenni ati. Garaa nuu laafi nuuf ooli. Harka gargaarsa kee nuu sochoosi. Kiristoos ilma Waaqayyoo gaggeessaa waaqummaa keetiin wajjin haa ta'u. Waan galgala kana si kadhanneetti kadhannaa keenyatti milikkita nuu godhi. Sababa dhiiga Kiristoosiif, sababa abukaattoo keenya isa dhugaa Yesuus dhimma keenyaaf dhaabateef, ilma kee iddoo qulqulluu qulqullootaa keessa dhaabbatu Yesuusiin ilaaliitii isa fedha Waaqayyoo ta'e, isa Waaqni nuu yaade, isa harka Waaqayyoo keessa jiru, carraawwan gaggaarii ilmaan namootaaf qophaa'een galgala kana maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya fuula kee duratti kan yaadatame haa ta'u. Kana waan nu gooteef si haa galatu. Maqaa isa jaatamaaf kabajamaa ilma kee Gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Ameen.